Adawaan miidhagina keenya, injifannoo keenya, seenaa keenya, seenaa uummata Itoophiyaa bal'aati. Keessumaayyuu immoo akka Oromootti seenaa guddaadha. Abbootiin keenya, akaakileen keenya baay'ee irratti hirmaatanii haarsaa kaffalanii jiru. Seenaan sun garuu seenaa murna muraasaa, aangawaa muraasaa fi qaama muraasaa ta'ee barreeffamee lafa kaa'ame. Seenaan sun seenaa warra gurraachaati, seenaa Afrikaa, seenaa hunda keenyaati. Seenaan sun innaa irra deebinee hojjennu jiddugalannaa jaarru seenaawwan kanaan dura badan sana sirreessanii lafa kaa'uudha jechaadha. Seenaan Adawaa keessumaayyuu fardeen Oromoo biratti maal akka ta'e beekama. Gaachanni eeboo Oromoo biratti maal akka ta'e beekama. Seenaan sun dhokateetu seenaan namni asirratti shoora guddaa hin taphanne akka shoora guddaa taphateetti kan ka'aa ture waggoota dheeraa. Edda magaalaa kana dhufnes warra qorannoo kana gaggeessan hayyoota wajjin mari'anne seenaan kun seenaa uummata hundaati. Seenaa uummata bal'aati. Seenaan uummata bal'aa injifannoon kun immoo callisee murni muraasni qofaan kan galmaan ga'e doon ta'in seenaa saba bal'aadhaa, aadaadhaa, eenyummaadhaa, bareedina keenya, amantaan otoo waliin qoodiin bakkee jirru taanee otoo waliin qoodiin tokkummaan injifanne waan ta'eef tokkummaan sun jiddugaleessa biyyatti akka ijaaramu kan goone jiddugaleessa guddaadha. Seenaa guddaa keessatti hojjetama jenneetu yaadna. Seenaan haarawaan achi keessatti barreeffama jennee yaadna. Pirojektoonni kana fakkaatan gaa seenaa badan sana warra seenaa sirreessanidha.